Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii Abbush Mobile App jalatti argamtan hundi keessanuu baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Egaa daawwattoota kan koo har'as barnoota haalaan barbaachisaa ta'e tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Hanga xumura viidiyoo kanaa nu waliin turaa isiniin jedha. Egaa daawwattoota kan koo viidiyoo har'aa keessatti wanti isin barsiisu namoonni kaameeraa Google keessanii fayyadamuudhaan akka isin xalafuu hin dandeenye akkasumas akka isin basaasuu hin dandeenye jechuudha. Maal akka hojjettan, eessa akka deemtan, eessa akka ooltan kaameeraa Google keessanii fayyadamuudhaan akka isin hin xalafne jechuudha. Haala kamiin ofirraa akka bilook gootan isinitti agarsiisa. Egaa daawwattoota kan koo warroonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Kiroomii keessa seenna. Kiroomii bilbilli kamiyyuu ni qaba. Kiroomii keessa seenuudhaan iddoo mallattoo tuqaa sadii kanarratti tuquudhaan siiting isa jedhu kanarra ni seentu. Ammas ol harkistu. Site siiting isa jettu tana isirratti tuquudhaan location isa jedhu kana off gootu jechuudha. Akkanatti haala kanaan on ta'ee jira yoo ta'e off gootu jechuudha. Inni lammataa kaameeraa bilook isa jedhu kana isa kanallee off gootu jechuudha. Inni sadaffaa maayikiraafoon isa jedhu kana isa kanas haala kanaan on ta'ee jira yoo ta'e off gootu jechuudha. Haala kanaan ofirraa off gootu namni isin xalafuu hin danda'u jechuudha. Maal akka hojjettan, eessa akka deemtan, eessa akka ooltan namni isin xalafuu hin danda'u, namni isin basaasuu hin danda'u jechuudha. Haala kanaan ofirraa off gootu jechuudha. Hordoftoota kan koo viidiyoon har'aaf isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Warroonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Namoonni hedduun viidiyoon ilaaltanii sabiskiraayib gochuu ni sodaattan. Sabiskiraayib gochuu hin sodaatinaa. Sabiskiraayibiin homaa waan isin miidhuu hin qabu jechuudha. Akkasumas sabiskiraayibii yoo naaf gootan anis viidiyoo garaagaraa wanta hedduu kan irraa barattan isiniif qabadhee dhufa jechuudha. Egaa daawwattoota kan koo hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jedha.